Ashamarka fuunee kamalta hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu guyyaaf qindeeffannee isinitti himaa oduu waliin kan isin faana turu Ammisraa Bayaanii jalqaba irratti hangafootaan eegala. Raayyaan ittisaa ajaja bahaa humnoota diinaa 62 barbadeessuun 28 ammoo madoo gochuun himameera. Ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Dandaa yeroo ammaa to'annoo jala kan jiran har'a mana murtiitti dhiyaatuun himameera. Itoophiyaan rakkoo Eertiraa waliin qabdu jaarsummaan akka furamu barbaadde jedhan ambaasaaddarri Diinaa Muftii. Oduu biyya alaatiin paarlaamaan Israa'el lafa Filisxeen West Baankii kutee fudhachuuf sagalee guutuu raggaasisuun himameera. Egaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduu keenyaa isinitti hima. Raayyaan ittisa biyyaa ajajaan bahaa humnoota diinaa 62 barbadeessuun 28 ammoo madoo godhee jiraachuun himameera. Raayyaan ittisa biyyaa humna nageenyaa ajajaan bahaa kaleessaa naannoo Amaaraa bakka adda addaatti warra gara jabeeyyii irratti duula geggeessan humna diinaa 62 barbadeessee 28 ammoo madeessuun himameera. Duulli guyyaa har'aa raayyaa ittisa biyyaan Goojama Kaabaa keessatti aanaa Shabaletti hojjetameen duula geggeeffame finxaaleeyyii kasaaraa namaa kan qaqqabe yoo ta'us duula ajaja bahaatiin geggeeffame ammoo namoota 41 barbadeessuun 3 madeessee jiraachuunis himameera. Duula wal fakkaatuun Shabalee keessattis geggeeffameen hooggantoonni garee finxaaleeyyii ergama biyya alaa bahaniin naannichatti haleellaa turan haleellaa qindoominaan waraanni keenyaa raawwateen jiddu galeessaa godhamee jiraachuunis himameera. Warroota humni nageenya raayyaan ittisa biyyaa irratti miidhaa geggeessan keessaa tokkoffaarratti anteenaa Shabalee dhaabbata isaanii keessatti hoogganaa garee kanaa kan ta'e Yeeshaw Mitikuu Yaanichaa hoogganaa gantichaa Gitabil Fardoo Gondar Kibbaa irraa Alabark Bizaw Gondar Kibbaa irraa Tawalik Anteenaa Gondar Kibbaa irraa Taaddasaa Simee hoogganaa garee kanaa Taaddalaa Geetinatiin hoogganaa garee kanaa fi duula biraa irratti guddina Goojama irratti aanaa Dagaa Daamxootti Arafaa keessatti waraan izuu namoota gara jabeeyyii nagaa naannoo sanaa booressan irratti duula geggeessuudhaan humnoota diinaa 21 ajjeesuun 25 ammoo madeessuun himameera. Humnoonni waloo Goojam keessattis humnoota kana irratti sochii tarsiimoo taasiseen kun qooda fudhattoota ijoo garee finxaaleeyyii irratti tokkoffaa Tazzuu Alammaa Kabboo jedhamuun beekamuun lammaffaa immoo Gadifuu Warquu Gabiyyoo jedhamuun sadaffaa immoo Amaaraa Gadifuu Warquu jedhamuun warroonni mootummaa raayyaa humnoota nageenya godina hunda itti bobba'anii hunda keessatti immoo rukutanii cima diinaa irratti geggeessaa akka jiran himameeti jira. Waraanni mootummaa hojii qindoominaan qabu kan godinicha keessatti balaa isaa mudachuu jiru keessaa cabsuun himameeti jira. Waraanni mootummaa hojii qindoominaan qabu keessaa godina keessatti balaa isa mudachaa jiru keessaa baasuun cimsee akka itti fufes ibseeti jira. Hawaasni nagaa jaalatu raayyaan ittisa biyyaa keenyaa fi humnootni nageenyaa naannichaa waliin ta'uudhaan tattaaffii isaa itti fufuu akka qabus akeekkachiisaniiru. Ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Dandaa yeroo ammaa to'annoo jala kan jiran har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Obbo Taayyeen meeshaa waraanaa seeraan ala qabaachuu fi diina gargaaruu fi garee humnaa heera mootummaa kuffisuufis hojjetu waliin tumsuu jechuudhaanis to'annoo jala ooluu jechuun abukaatoo isaanii himaniiru. Obbo Taayyee Dandaa yakka himatameen kanaan wabiin erga gallakkifamee ji'oota booda caamsaa 25 bara 2017 irraa deebi'ee to'annoo jala ooluu isaanis ni yaadatama. Manni murtii farra shororkeessummaa mana murtii olaanaa federaalaa Lidattaatti himannaan kan irratti dhiyaatee irra jiruu fi beellama qabamee turee jiraachuunis ibsameera. Dhimma obbo Taayyee ilaalamee har'a murtee murtaa'us manni murtichaa hojiiwwan wal duraa duubaan hojjetaman irraa kan ka'e dhimmicha ilaaluufis yeroo akka hin qabne ibsuu guyyaa filannoo kaa'eeti jira. Abbaan alangaa dhaddachaa irratti akka hin dhiyaatin abukaatoon isaanii obbo Abrahaam himaniiru. Abukaatoon obbo Taayyee Dandaa obbo Abarraan maamiltoonni isaanii kanaan dura yeroo hidhamanii turanitti sarbama mirga namoomaa himachuun mana murtiitti himannaa dhiyeessuun isaanii fi ji'a lama booda immoo dhimmi isaanii ilaalamee xumuramuu dhabuu isaa akka mufatanis ibsaniiru. Haa ta'u malee manni murtii olaanaa federaalaa Lidataan murtiin kun onkololeessa 24 bara 2018 akka kennamu guyyaa filannoo kaa'uu isaa obbo Abarraan himanitti jiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddicha lammiileen godina Shawaa Lixaa aanaa naannootti hidhattoota finxaaleeyyii fannootiin dhumaniifis gadda isaanii akka ibsatan dhorkamuu himaniiru. Barattoonni yaada isaanii kennan keessaa barattoonni Yuunivarsiitichaa mooraa guddaa hiriira mormii ba'uufis akka turan dubbataniiti jiru. Haa ta'uutii poolisiin federaalaa bobbaafame hiriira akka hin baane nu dhorgee jira jechuunis ibsaniiru.
Hiriira dhorkamnaan dhumaatii lammiilee nagaa irraa gahee gadda isaanitti dhagahame dungoo ibsachuufis yaalanis dhorgamuu dubbataniiru. Poolisiin federaalaa lakkoofsa guddaa mooraa yuunivarsiitichaa bobbaasuun dhorkamnee jirra jechuunis ibsaniitti jiru. Kaayyoon keenya uummata keenyaa aanaa naannootti dhumeefis haqa gaafachuudha kan jedhan immoo barattoonni yuunivarsiitii Amboo uummata keenyaafis haqa gaafachuun keenyaa fi gocha gara jabeenyii humnaa finxaaleyyifannoo balaaleffachuun dhorkummaa nurraa ga'es ture jedhaniiti jiru. Kaayyoon keenya uummata keenyaa aanaa naannootti dhumeefis haqa gaafachuudha kan jedhan immoo barattoonni yuunivarsiitii Amboo uummata keenyaafis haqa gaafachuu fi gocha gara jabeenyii humna finxaaleyyifannoo balaaleffachuun dhorkamuu nurra ga'ee jiras jedhaniiti jiru. Uummata irraa duutii dhaabbachuu akka qabu kan eeran barattoonni yuunivarsiitii Amboo haleellaan humnoota finxaaleyyifannoo kutaalee Oromiyaa garagaratti raawwatamaa jiru saffisaan dhaabbachuu akka qabus dubbataniiru. Mootummaan haleellaa hidhattoota finxaaleyyifannoo dhaabsuufis akka qabu warra haleellaa raawwatan uummata irratti badii geggeessan seeratti akka dhiyeessu nageenya uummataa akka mirkaneessuu gaafataniiru. Kaleessa barattoonni yuunivarsiitii Amboo kaambaasii Haacaaluu Hundeessaa haleellaa naannootti raawwatamee mormuu hiriira bahuu isaas ni yaadatama. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaa immoo har'a hiriira bahuufis dungoo yaadannoo warra wareegamtoota ibsuufis karoorfatanii turaniiru. Haa ta'u malee humnoonni mootummaa dhorkuu isaaniis dhagahameeti jira. Hidhattoonni finxaaleyyifannoo godina Shawaa Lixaa naannootti guyyoota muraasa dura haleellaa raawwataniin lubbuu namoota nagaa 22 darbus jiraattonni himaniiti jiru. Warra lubbuun darbe keessa dubartiin guyyaa muraasa dura deessee dubartiin ulfaa daa'immanii fi manguddoon akka keessa jiraatanis himaniiti jiru. Namoonni hedduunis madaa'uu eeraniin hidhattoonni finxaaleyyii kun immoo namoota ukkaamsanii fudhachaa akka jiranis ibsaniiru. Hidhattoonni finxaaleyyifannoo waggaa tokko dura aanaadhuma naannoo keessatti cidha irratti haleellaa gara jabeeyyii raawwatanii namoota nagaa cidha irra jiran 40 ta'an lubbuun dabarsaniiti jiru. Mootummaan warra kana adeemsa seeratti dhiyeessuufis dhabuu hidhattoonni finxaaleyyii kun immoo onnatanii irra deddeebiidhaan uummata akka haleellaa taasisanis jiraattonni himaniiti jiru. Kana malees tibbana qophii hidhattoonni finxaaleeyyiin kun haleellaaf taasisanii jiran keessatti hubannoodhaan mootummatti dursinee iyyannus mootummaan iyya keenya dhaga'uu dide jechuunis himaniiti jiru. Erga dhumaatiin gahee booda humna waraanaa mootummaan yeroo bobbaase kan jedhan immoo jiraattonni mootummaan humna bobbaase kana yeroo muraasa booda inuma kaasaa deema. Hidhattoonni immoo finxaaleyyifannoo deebi'anii haleellaa raawwatu jedheetiin sodaa keessa jiraachuus ibsaniiru. Akka gurmoofnee ofirraa inni ittifne harka qullaa jirra mootummaan waboo tumsu jedhee meeshaa namni dhuunfaan qabu nurraa hiikee jiras jedhaniiti jiru. Itoophiyaan rakkoo Eertiraa waliin qabdu jaarsummaan akka furtuu barbaaddi jedhan ambaasaadar Diinaa Muftii. Miseensa koree dhaabbii hariiroo alaa fi dhimma nageenyaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi dura taa'aa garee michoomaa paarlaamaa Itoophiyaa gamtaa Awurooppaa kan ta'an ambaasaadar Diinaa Muftii BBCtti waliin akka turtii taasisaniin Eertiraa waliin waraana seenuufis fedhii mootummaa fi uummanni Itoophiyaa hin qabus jedhaniiru. Haa ta'u malee tuttuqaa fi sosochiin seera qabeessa hin taane wal dhabdee hammeessuufis jiraatus gama Itoophiyaa fedhii fi qophii waraanaa akka hin jirres himaniiru. Gaafiin ulaa galaanaa Itoophiyaa waggoota muraasa darban keessatti gaanfa Afrikaa akkuma muddamaa uumee fi ajandaa biyyoota ollaa fi idil addunyaa ta'eetii jiras jedhaniiru. Ambaasaaddarri Diinaan ulaa galaanaa dhabuun keenya Itoophiyaa dinagdee nageenyaa fi tasgabbii ishee irratti qormaata ta'us eeraniiru. Kanas ta'ee sanas ulaan galaanaa egeree biyyootaafillee akka murteessaa waan ta'eef kana milkeessuufis immoo tattaaffiin karaa nagaa fi dippiloomaasiin jalqabame akka itti fufus himaniiti jiru. Gabaastonni DCVlee Itoophiyaa jiran yeroo hojii gabaasaa dhoggamuu isaanii ibsameera. Naannolee Itoophiyaa bakka garaagaraatti dhaabbata oduu Jarman kan ta'e DCVleef kan gabaasa gaazexeessota akka hojii gabaasaa hin hojjenne dhoggamuu dhaabbatichi ifoomseeti jira. Dhaabbanni oduu DCVlee guyyaa kaleessa irraa eegalee akka gabaasa tokko hin hojjenne jedhamee dhorgamuu isaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa xalayaa barreessee DCVlee fi oduu gabaastonni isaas seera Itoophiyaa sarbaniiru naamusa hojii gaafatus hin kabajne jechuudhaanis himateera. Dhaabbanni miidiyaa kun ibsa isaan oduun gabaastonni isaa Itoophiyaa keessa jiran bara 1980 kaasee dhimmoota siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi akkasumas immoo kan gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabbilee Itoophiyaa keessaa kan naannoo addatti Afrikaa fi idil addunyaa kan ilaallate gabaasuwwan hordoffii gabaasaa turus jechuunis eereetii jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu bargamaa isinitti hima.
Paarlaamaan Israa'el lafa Filisxaanotaa West Baankii kutee fudhachuuf sagalee guutuu raggaasuun himameera. Pireezidaantiin itti aanaa Ameerikaa Jiidiin Vaansiin akkasumas immoo barreessaan hajaa alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo adeemsa paarlaamaa Israa'el qeeqaniiti jiru. Qeeqa isaanii keessatti karoora nagaa buusuu fi Tiraampii gufachiisuuf jedhan hooggantoonni lamaan kunneen keessattuu Jiidiin Vaansiin akka jedhetti yoo qalbiin uummataa qabaachuu mata duree miidiyaa ta'uufis gaafii Filisxaanotaa fudhatama dhabsiisuufis kana kan gootanidhas jedhaniiru. Taateen kun immoo anaaf gowwoomuudha. Dabales imaammanni Ameerikaa West Baankii muranii fudhachuu hin ayyamus jedhaniiti jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii West Baankii murachuu waan hin ayyamneef Israa'el immoo kana gootee taanaan deeggarsa Ameerikaa dhabdii ani immoo waadaa biyyoota Arabaatiif gale guutuu qaba jechuunis yaada isaanii kaasaniitu jiru. Ministeerri muummee Israa'el gochaa raawwatame tuttuqaa siyaasaa mormitootaa fi waldhabdee hammeessuu godhaa jedhaniira jechuudhaan BBC'n gabaaseetti jira. Waajjirri ministeerichaa ibsa baasee miseensi keenya tokkollee sagalee hin kennine nama akka dhabes gammachuu hin qabne kan dhiyoo miseensummaa irraa haqame tokko yoo ta'es malees jedhaniitti jiru. Itti aanes yoo miseensonni yookaan immoo paartileen keenya sagalee kennan malee mormitoonni qofti sagalee kennaniifis murtichi eessayyuu hin ga'u jedhee jedhu ani misraa bayaa. Gama kootiin guyyaa gaarii.